Jira jirtu kabajamoo maan Oromoo nageenyi kiyyaan jaalalaan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabuu biyya alaan biyya keessa jirtanii sinin jedha. Arraa sagantaa addaa tokko qopheeffadhee isinii dhufee jira. Keessummoota addaatiin ani isinii dhufee isaanii abbee kiyyaa fi harmee kiyyaa isaan wajjinan wal isin barsiisa jedhee tananii amma dhuma sagantaa kiyyaatitti na wajjin ta'an affeerraa kiyyaa karanumaan kara sagantaa kiyyaatti isin dabarsa. Abbee baga nagaan dhufte. Ameen asii baga nagaa mana nagaa itti na eegdu. Ameen. Innaa mee hordoftoota kiyyaa wal barimee maqaa kee itti madda. Eeshi. Maqaan kiyya Dachuu Allaarsati. Eeshi. Maqaan kiyya Dachuu Allaarsati Oromoodhaa qottuudha. Eeshi baay'ee qotee bulaadha jechuudha. Qotee bulaadha. Baay'ee das nama jedha. Amma irraa itti nan qotu waggaa 76 jammare. Baay'ee das nama jedha. Dhaloonni kiyya jechuudha. Asumaan immoo karaa harmee kiyyaatti isin dabarsa. Harmee baga nagaan dhuftee hordoftoota kiyyaa wal bari maqaa keetti madda. Isinillee baga nagaan nu eegdanii nullee kunoo si gaafii dhufnee isaanitti si dabarsitee isaanis kaa baay'ee das nameedha walii galtee keechan kunii baay'ee sirriitti bareedadha. Anis umuriin kiyyaa nama waggaa 66ti. Ijoolles nan qabaa. Maqaan kiyya Dassitaa Charinatin jedhama. Kunoo abbaa manaa kiyya kana wajjiniin walitti dhufnee wajjiniin jirra. Ammallee kunoo ijoollee teenya tana bira wajjumaan jirra. Mee abbee akkamitti walitti dhuftamee jalqaba waggaa walitti dhuftanii haalli duriitii fi haalli ammaa baay'ee garaagarummaa qaba. Mee maal fakkaata kan dursunii akkamitti qaadhimattee akkamitti maal fakkaata mee xinnoo naa ibsi. Akka ammaa kana baay'ee ifa fiigani. Siifan kadhaa obboleetti kan abbaa warraa obboleettiitiya mucayyoo akkasii argee siifan kadhaa innaan deeminaa kadhadhu. Ati ilaalladhu lakki atutti naa laaliti naa kadhu kan ati naa jaalatte ani akkamittan hin jaalanne kanan joofi qaaduma isaatiin dhaqee naa kadhatee aduu lama ta'anii goddanyaasaa wajjin aduu lama ta'anii abbaan qabuui abbaa yaamadhaa jedhan. Abbaan kiyya miidhagaa tokko ammallee miidhagaadha namseen isaa garraa addaa mittaa miidhagduu ka'ee dhaqe ennaan jarri nagumaan ofitti qabe. Amma aduu sanitti gadi ba'anii buna dhugaa nama afuriin koottaa nama afuriin naqanii buna dhugaa san dhuganii samanaa koottaa. Samanaa kana akkamitti dhufna dur amartumaa fi jaarsa jaatu jecha. Ani soban beeku qamisii takkaa fi qamisii duubni xilata fuuldurri xilata hin qabdu. Qamisii takkaa fi amartii takka bitee ka'ee dhaqe. Isumaan samaannadhe minjota ta'u yaase. Isa booda gizuma isaan wal fuutammoo turtaniiti. Turree waggaa lamatti isin daa'ima xiqqoodhaa harmaan baafnee waggaa lamatti fuudhe. Ani waggaa 26 isin kan waggaa 16. Akkanatti wal fuunee mataa 12 nalche. Shirraa aduu achi as hin jayinii walma fudhannee nama harma jalaa taanee dhiira 8 fi dubartii 4 nalche. Lamallee na jalaa baddalamanii 10 qabaam dubartii 4 fi dhiira 6 qaba. Maashaallah. Ilqoo meeqa wal fuutanii mata meeqa turtan waliin? Waggaa 50 natti fakkaata. Baay'ee das nama jedha baay'ee waliin turtanii. Mee maazarii gara keetti hin deebi'a.
akkame aduu dhufee sisa manna tasanii maaltu jira haalli miirri maaltu sitti dhagahame. Gaafilaa akkuma gizeetitti akka gizee ammaa oduun taane gizee sangaa qaqqaana'aatuma jaallafa laalatuma namas warra ofiitis sodaachatuma deemamaa yaa'u dhufanii seenanii dhaqinaan jedhanii hiriyootti yaa wajjiniin dhaqee qalabatii mormarra naa godhe qalabatii sannatti kaa'ee maaddii waliin qammafne bakka sodaanneetuma qaqqaanofneetuma kaanee hin baanas jennaan hin bayinaa jedhanii nu dhoowwanii yaa wajjumaan teenyee ergisuma sangaa sa'aatii amma tawassanii dabarsinee waggaa isaanis ka'uudha kaan nus kaanee hiriyootti yaa wajjiniin biraa baanee ergasii waggaa 2 ture yaa sargiin daggasamee fardaan akka ammaa kanaa nuti fardeeniin dhufanii bakka fardaan heeruma mahoosanii heerumnee gaamiinisii akkatti baay'ee sahaanii maaliin akka irboo wayii akka mudaayii wayii kanuma tanaan nama dhiyaatus masoobii gabataa banaa jiru gabataallee qaba gabataa tokko hodhadhe masoobii takka wajjini malee wanni biraa irboo mudaayii maal tanaagaa ollaan hiriyaan naaf fide tanumaan heerumne wal heerume bakka ergasii kun amma mata 50 kana wajjumaan jiraannaa ijoollee sarganne baay'ee gizeen durgaa chiggiriidhaanis maaliidhaanis xiratumaan dabarsinee haraqeefaa baafnee gurgurree ijoollee teenya yoo guddifannu akkasitti gaa amma gizeen tashaashaalaa kan dhufe akkanatti garuu ijoollee kana hunda gizee hortanii ulfaatu akka ammaa kana qorichi naannoo hin jiru walirraa fageechinee mangistiin hoosa waan akkanaa kana nu dhiyeechine nu beeknu amma waa'ee nu kenne amma waa'ee naa kenne ani da'ee fixadheetuma yaa'u waaqumti ga'e jedhee na dhiise malee ani qorichas hin jenne maalis hin jenne hojabaattes jalaa tiksee galchaa anis guddifachaa isumaan wal guddisaa akkasitti dabarsinee har'a geenye kun waaqayyo waa ulfaatu ammallee tashaashaalee gizeenii qofaan na qabee daawwattoota kiyya dhiifama na godha sagaleen kiyyas likkii watii dhawgasi na dhiisa innis hin jedha. Maala jechuudha. Amma immoo kunoo galanni isaa ga'uugaa sirriitti ijoolleen teenyas isaanis shaggaa nu ta'anii nullee shaggaa nu godhanii miidhagnee bareennee qe'ee keenya irratti nu kabanii mana miidhagu nu ijaaranii sirriitti tashaashaalletti jirraa waaqayyo yaa ulfaatu jedha. Yaa ta'u kaa yaa'u hunduu akkuma gizeetini na gizeen durii akkanatti baay'ee wakkabaa amina kana hin qabu nuuroon immoo oduma yaa'u chiggiriidhaanis oduma jiran wanna xiqqooshinis yoo argamte nama geejjinatti fakkaata akkasuma yoo qotanis yoo galchanis waanuma xiqqoo wayii yoo galchan akkasumatti nus immoo akkasumatti quxabaadhaan itti fayyadamnee wayyaa nama 4 5 6 7 dirasii qayyarannu kuni anis takka qabnaa qamisuma sanii mimmiiccannee gadi soo baanu maal jenneetuma isumaaf fayyadamaa turre amma immoo gaa kunoo kanuma beekamu kanuma mul'atu sirriitti das nama dhagaa ijoollee keenya kan ammaa kuni ta'u kaamee amma lijlijiin qabda yaa'u ijoolleen ta'e dubartoonnis warra dhiirattis heerumanis fuudhanis akkanuma lijlijii meeqa qabda? Lijlijii mucaan ilmi kiyyaan gaftichi ijoollee 3 qaba. Xaananis 2 qabaa kunis immoo dubartiin tiyyas takka qabdii akkas 2 qabdii takka reefu barachaa jirti kaayisiin ganaadha takkas immoo heerumtellee ni biyya alaa jirti ishiinis hin deenye ganaadha akkanatti ijoolleenis lijlijiin baay'atanii jira sirrii. Lijlijii meeqa qabda foolii galatetti? Lijlijiin kunooree kan guddichaa 3 ilmi isaatu immoo deebi'ee dhalche maayatis qabda jechuudha. kan immoo xinnichaa
lama dhiira fi dubartii qaba inni. Lama sadii shanii Intalti tiyyaa jabdittiinis takka qabdi. ja'a Takkas immoo lama qabdi. torba lillijii torba qabdaa jechuudha. Akkasittan qabaadha. Rabbi haa ulfaatu waaqa galannaa ga'u. Naa ta'uu walitti ijoollee 12 fi lillijii torba qabdaa. Illee kunoo an tokkootis immoo lama jira malee ani baddalame saniitis ijoolleen laman qaba guddifadhee. Ikkoo isaanuma wajjin walitti. Maara'ee sagal ta'a akkasumas lillijii sagalii fi ijoollee 12 walirratti karaa nama 21 taatee jechuudha. Waaqayyoo si baay'isee ammas akkanumatti lillijiin keetis dameen kee haa baay'atus siin jedha. Abbaa keenyas nuu jiraadhu umurii guddadhu kana caalaa nuu jiraadhu siin jedha. Yaa'u dhaggeeffattoota kiyyaa wanni ani kana isin qabadhee dhufee farraa tidaarii kana keechaa waa barattanii amata 50 waliin jiraate jarri kuni amata 50 kana keessatti waggaa 5 waa baay'ee dabarsaniiti. Egaa immoo warri dur kun jireenyi isin ulfaatu baddalamanis wal baddalanis wal miidhanis danda'aniituma wal miidhanis walitti deebi'aniiti bakka jaarsanis maaliidhaanis rakkoo ofii fudhatanii akkasumatti itti fufanii innaa ka warri kiyya kun amata kana hunda wajjin jiraatanii bu'aa bahiin baay'eenis hin jira. Wanna baay'eetu jira. Isa hunda san dabarsaniiti kan arra ga'anii amata kana hunda kan dabarsanii. Egaa waaqayyo haa galatoomu nus baay'annee isaanis akka beekuma isaaniitti akka naannootitti nu guddisanii arraan nu ga'anii jiranii. Mee hordoftoota kiyya kanarraa waan tokko hin barattan jedhee tananii kanan wannoo jedhee kanan isaanis ni dhiyeeche. Egaa waaqayyo haa galatoomu warri kiyya arra naagee kinoo amma arraa jiranii ammas waaqayyo umurii isaanii naaf haa dheerechuun jedha. Egaa isinis amma dhuma sagantaa kiyyaatti waan nu wajjin taataniif galatooma hin isiniin jedha. Asirraa isin immoo tidaarii kanarraa maatii kanarraa way barattan jedhee waan yaadee fi egaa hoo sagantaan kun isinitti tole like share subscribe godhaa. Komontii kechan immoo naateechisaa komontiin kechan mi'aa nama jajjabeechaa nama gargaaraa. Egaa oolmaa kechan waaqayyo haa deebisu warra na hordoftan warra na jajjabeessitan warra na wajjin jirtan warri maatii kiyyan ta'an immoo maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha.